Shama harkafuune kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel koo jalatti argamtan hundumti keessan iddoo lafa jirtanitti nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha warroonni YouTube channel kootiif haaraa taatan YouTube channel keenya subscribe like share gochuudha akka maatiin uftaatan gamanumaan isin affeerraa warroonni immoo maatii turtan like share gochuun akka nu jajjabeessan gamanumaan isin gaafanna egaa akkuma beekamu samoona kana badeen jira YouTube irraa fagaadhee jira haalonni jireenyaatu YouTube irraa suna fageesse yeroo gabaabaa booda haala mijataa ta'e walitti kan deebinu ta'a obsaan na eeggadhaa isiniin jedha egaa har'aa misraachuu tokko isinitti himuudhaaf dhufeera isin gaddisiisuu somaa gochuu hin danda'u har'aan tanaa imala koo gara biyya abbaa kootti abbaate gochuudhaafi qophii keenya xumurree gama keessanitti illee dhaamsa keenya dabarsuudhaaf dhufnee jirra jechuudha. So guys hundumti keessaniyyuu baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja yeroo muraasaaf gara biyyaatti imalaan jira yeroo muraasa booda immoo walitti deebinee kan wajjin waliin jennu ta'a waan ta'eef hundumti keessanii baay'ee isin jaaladha akka tasaatti isinitti himuu kootiif dhiifama guddaa nama waa hedduutti dabarsanii rakkoo hedduutti arganii boqonnaa waa hedduutti dabarsite faana osoo hin mariisisin deemuu kootti dhiifama guddaa isin gaafadha sababni isaa ana faana waa hedduu taatanii waan ta'eef waan atamtamaaf galuu qabu waan ta'eedhaaf nagamaani wanti isin yaaddessu hin jiru maatii koo yaade achumaan immoo ayyaana hoggaalee achittan dabarsamee jedheetan yaadi kun naa dhufee jennaan imala koo taasisaan jira nageenyi badhaadha na bira wanti rakkoon tokkollee hin jiru wanti isin yaaddessu tokkollee hin jiru an nagaa kootti qeerroon keessan jechuudha so biyyallee gadi buunee immoo video tokko isiniif gadhiifna haala biyyaa irratti wal qabatee gaafii barbaadan gaafachuu dandeessu waaqayyo immoo nagaan akka nuuf galchu ጸሎቲ keessan hundi keessaniyyuu akka amantaa keessaniin warri musliimaas warri binxis warri ortodoksis bifna amantaa keessan siniif eeyyamuun kadhannaa naaf godha akkasii yaani qacaleen keessan kan har'aa finfinnee finfinnee guutuu koo isinitti mul'isuudhaafi nama viidiyoo na waraabu hin qabu Mustafa illee hojii deemee jira ani kophaa koon jira jechuudha so ummata qasti maal jedhee isinitti himu wanti jedhee isinitti himu hin jiru akka maleetti illee waaqayyo jedhee yeroo muraasa immoo bal'inaan walitti deebina turtii gaarii naaf qabaadha wanti hamma yoonaan afaan gootan afaan rakkatan afaan cinqamta hundi keessaniyyuu na keessa jira hin daganne ummata fiqirii kanaaf oroko baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja hundumti keessaniyyuu amantaa keessaniin naaf kadhannaa godha nagaan akka biyya abbaa kootti galutti so wal argaan keenya Finfinnee kaane sa mojo gabune walta bachisa arsiga senne achinda chane sabba biyya baako geenye Oromiyaa naannofne kana caalaa yoo sirbe moo warri artistoota ammoo kana caalaa yoo sirbe isaanii kana jalaa fudhadhe natti aaranii waan ta'eef turtii gaarii qabaadha baay'ee isin jaaladha hanga walitti deebinutti baay'ee isin jaaladha nagaa naaf tura I love you so much everybody garuu YouTube kana subscribe gochuun dagatina viidiyoolee an gadhiisu immoo komentii barreessaa yaada jarab barreessaa waan gaafachuu barbaadan na gaafadha hanga danda'uun isiniifan dhiyeessaa turtii gaarii ergaa warra keessaniif illee qabaattan text ላይ ጻፉልኝ ወዳችኋለሁ